Ashama akkam jirtu hundi keessan yoo baga nagaan gara YouTube chaanaala keenyaa dhuftanii namoonni chaanaala keenyaaf haaraa taatan immoo subscribe, like, share gochuudhaan maatii keenya ta'a. Walitti deebinee jirra barnoota keenya kan darbe irratti waan tokko akka hubannoof tolutti waa'ee injinariingiin maalidha, injinariingiin maal hojjetaa kan jedhu ilaallee jirra. Kanaaf isinis akka waa hubattan abdii qabna. Barnoonni keenya kan har'aa ammoo barannoo lammaffaa yookaan lesson 2 what is an engineering thermodynamics and what is the application area of engineering thermodynamics kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Hanga dhumaatti nu hordofaa ni eegalla. So our today class is what is the engineering thermodynamics and what is the application area of engineering thermodynamics kan jedhudha. Okay, itti fufna introduction or seensa. Basically as jalatti wanti ilaaluu qabnu waa'ee engineering thermodynamics maalidha, akkasuma immoo hariiroon saayinsii fi engineering wajjin qabu maali kan jedhu ilaalla. Inni biraa immoo engineering thermodynamics maal fayyada, maal nu fayyada kan jedhu jireenya keenya keessaa jireenya dhala namaatiif ammas global technology wajjin immoo walitti hidhata maal qaba kan jedhu ilaalla jechuudha. So when we come to the scientist relation with the scientist, hariiroon engineering thermodynamics saayinsii waliin qabu waan tokko ilaaluu dandeenya jechuudha. Akka fakkeenyaaf saayintistoonni akka idileetti amala fiizikaalaa fi keemikaalaa wantoota dhaabbataa yookiin socho'an irratti hubannoo bu'uuraa argachuuf fedhii guddaa qabanii. Kanaaf immoo they use the basic principle of thermodynamics. Kanaafuu seera bu'uura thermodynamics fayyadamuudhaan amaloota yookaan ammoo wantoota maatarii kanneen qoratu akkasumas wal nyaachisuu danda'u jechuudha. Gama injineeringotaan immoo gama injineeroonni meeshaalee adda addaa dhala namaatiif fayyadan yookaan dhala namaa fayyaduuf guutuuf seera bu'uura thermodynamics kana fayyadamaa jechuudha. Dabalataan immoo saayinsii injineeringii kanneen biroo kanneen akka fluid mechanics, heat transfer, mass transfer irraa fudhataman fayyadamuudhaan diizaayinii adda addaa ammas ni xiinxalluu diizaayinoota adda addaa hojjechuu ni danda'u jechuudha. Kanaafuu hariiroon thermodynamicsiin saayintistii ammas injineeroota wajjin qabus gahee guddaadha qaba. Basic principle isaa fayyadamuudhaan wantoota addunyaa kanaaf barbaachisan waa hedduu hojjechuu danda'u jechuudha. Gara koorsii kanatti yoo deebine kanaaf hariiroon thermodynamicsiin saayinsii fi injineeringii wajjin qabu shoora guddaa jechuu dandeenya jechuudha. So simply or shortly, thermodynamics is the branch of both science and engineering specialist jechuudha. Kanaafuu thermodynamics damee saayinsii fi ogummaa injineeringii addaati jechuudha. Kana fakkaata hariiroon isaanii akka seensaatti. Amma immoo maalidha thermodynamics jechuun ammoo maalidha, maal hojjetaa kan jedhu ilaallaa jechuudha. So seeruma bu'uuraa yookaan hiika bu'uura isaaniirraa yoo galle thermodynamics maal jechuudha kan jedhuuf thermodynamics is the process of converting heat into mechanical power. Thermodynamics gosa barnoota injineeringiiti. Adeemsa ho'a gara humna makaanikaalaatti jijjiiru jechuudha. Adeemsa ho'a gara hojiitti jijjiiruu jechuudha. Innis qorannoo anniisaa fi tooftaalee adda addaatti fayyadamuun jireenya dhala namaa addunyaa irra jiranii fooyyessuudha jechuudha. Kaayyoon guddaan. Kaayyoon inni biraa immoo adeemsa dabalataa adeemsa adda addaa kanneen akka anniisaa bifa tokko irraa gara bifa biraatti jijjiiramu. Fakkeenyaaf for example when we see energy conversion from heat to work, kana gochuuf kanneen akka qorannoo akkanaas ni qorata. Kana gochuuf immoo kunis kan jijjiiramuu danda'u amaloota akka tempereecharaa, hamma isaa yookaan ammoo qabee wantoota pireesharii fi kana fakkaatan fayyadamuudhaan jechuudha. Propertii yookaan amaloota wantoota kana qorachuudhaan enerjii tokko gara enerjii biraatti kan nu geeddaru saayinsiin thermodynamics jedhama jechuudha. Walumaa galatti thermodynamics keessatti waa'ee anniisaa qorachuu fi waa'ee anniisaan teekinooloojii irratti dhiibbaa qabu qorachuun seera bu'uuraati jechuudha. So in thermodynamics at the same time parallelly the study of energy and all its technology implication. Akkaataa inni teekinooloojii irratti hojjetuu fi teekinooloojii waliin deemu ni qoratamaa jechuudha. Kanaaf ammoo enerjii qorachuun basic principle yookaan hojii bu'uura thermodynamics yoo ta'e, kanaafuu qorannoon anniisaa dameewwan injineeringii hundaaf barbaachisummaa bu'uuraa qaba jechuudha. Qorannoon anniisaa dameewwan injineeringii hundaaf yookaan ammoo injineeringiin ramaddii injineeringii hundaaf barbaachisummaa bu'uuraa ni qabaata jechuudha.
Kanaafuu seera bu'uura isaa qorachuuf ammoo wanti energy jechuun ammoo anniisaan maali ka jedhuudhaaf ammoo waan tokko tokko ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. So the energy is a unique subject of engineering branch and has a direct impact on virtual all technologies. Akkuma isiniin jedhe gadi fageenyaan qorachuun waa'ee energy baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Waa'ee basic principle of engineering thermodynamics beekuudhaaf yookaan seera bu'uura thermodynamics beekuudhaaf energy beekuun barbaachisaadha. Gabaabinaadhaaf energy jechuun yookaan ammoo energy maali kan jedhuudhaaf it is ability to cause changes or to do something. Anniisaan dandeettii jijjiirama fiduu yookiin immoo waan tokko ittiin hojjechuuti jechuudha. Anniisaa jechuun. Jaarraa 21ffaa keessatti maddoota anniisaa uumamaa fi anniisaa haaromfamuu danda'an ga'umsaan fayyadamuun dhimmoota siyaasaa, teeknikaa akkasumas hawaasummaa barbaachisoo ta'an keessaa isaan tokko jechuudha. Anniisaa uumamaa fi anniisaa haaromfamuu danda'an fayyadamuun seera bu'uuraa yookaan ammoo jireenya dhala namaatiif barbaachisoodha jechuudha. Ispeesifikaalii gara injineeringi termoodaayinaamiksii yoo dhufnu immoo akkaataa seera bu'uura termoodaayinaamiksii fayyadamuudhaan xiinxalluu ammas diizaayinii godhuu teekinooloojii fooyya'insa qabu hojjechuuf waliin ilaalla jechuudha koorsii kana jalatti. Amma gaafa gara koorsii keenyaa yookaan immoo injineeringi termoodaayinaamiksii kan dhufnu akkamitti waan tokko tokko xiinxalluu yookaan analaayis gochuun danda'ama, investigeet gochuun danda'ama, waan adda addaa maashinoota meeshaalee adda addaa jireenya barbaachisan diizaayin gochuu danda'ama kan jedhu seera termoodaayinaamiksii kanaan ilaalla jechuudha. Kana qorachuuf immoo the objects studies in thermodynamics are called systems. Sirna jedhamu jechuudha. Wanti injineeringi termoodaayinaamiksiin qorannoo irratti adeemsisu sirna jedhamu. Qorannoo kana adeemsisuuf ammoo it uses the system diagram yookaan ammoo diyaagiraamii sirnaa kana fayyadamuudhaan qorannoo yookaan ni xiinxallaa jechuudha seerri termoodaayinaamiksii. The next one is why is engineering thermodynamics is important. Maalidha barbaachisummaan isaa jireenya dhala namaatiif kan jedhudhaa fi kanumaan wal qabate gaafii tokko tokko jalatti ka'an jiranii kana wajjin ilaallaa jechuudha. So the first question related to this topic is how are we going to get enough? As jalatti wanni ilaallu akkamitti anniisaa gahaa argachuu dandeenya kan jedhu jechuudha. Jalqaba gaafii maalumaaf jireenya dhala namaatiif injineeringi termoodaayinaamiksii maal barbaachisa kan jedhuudhaaf gaafii kanaa wal qabatee ka'u kan biraa ilaaluu dandeenya. Tokkoffaa akkamitti anniisaa gahaa argachuu dandeenya? Ammas akkamitti gahumsaan fayyadamuu dandeenya anniisaa gahumsaan yookaan ammoo without any loss of energy yookaan ammoo anniisaa qisaasessuu irraa akkamitti seeraan fayyadamuu dandeenya kan jedhu. Inni biraa ammoo how are we going to use renewable energy from solar, biomass, wind and hydroelectrics? Anniisaa uumamaa yookaan ammoo renewable energy kan akka soolaarii, anniisaa aduu, anniisaa biomaasii qilleensaa fi humna bishaan irraa anniisaa haaromfamuu danda'u akkamitti fayyadamna kan jedhutu jira jechuudha kanaan wal qabate. Inni biraa ammoo wantoota kanneen akka kooyil yookaan ammoo dhagaa boba'aa, gaazii, anniisaa niikuleeraa anniisaa dabalataa kanneen irraa akkamitti argachuu dandeenya? Wantoota anniisaa kana irraa dabalataan akkamitti anniisaa argachuu dandeenya kan jedhutu gaafiin ka'uu danda'a jechuudha as jalatti. So for this kanaaf immoo gaafilee kanaaf fi kanneen biroo qorannoo seera termoodaayinaamiksii keessatti yookaan ammoo termoodaayinaamiksii seera termoodaayinaamiksii bu'uura termoodaayinaamiksiitiin deebii argachuu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu gaheen yookaan hojiin guddaan injineeringi termoodaayinaamiksii waan kanaan qoratudha. It studies the things which is related with the energy. Jireenya keenya keessatti wantoota energy wal qabatan dhalli namaa fayyadamu kan qoratu injineeringi termoodaayinaamiksiidha jechuudha. Itti fufna asuma jalatti kanaafuu injineeringi termoodaayinaamiksii waan kana ni qorata eega jenne immoo iddoon inni barbaachisummaan isaa eessa fa'a maal irratti nu fayyadaa kan jedhu ilaallaa jechuudha. So application area of thermodynamics. Application area of thermodynamics. All activities in natural involved in with the basic principle of thermodynamics. Sochiiwwan uumamaa keessatti argaman hundi isaanii
wal nyaatinsa anniisaa fi wantoota maatarii gidduutti qoratamu yookaan godhamu hundi seera bu'uura termoodaayinaamiksii irratti hundaa'a jechuudha. Seera bu'uura termoodaayinaamiksii irratti hundaa'uudhaan wantoonni kunneen gochoonni dhalli namaa godhu hundisaa walitti hidhata qabaa jechuudha. Kana jechuun iddoon yookaan ammoo bakki seerri termoodaayinaamiksii beezik pirinsipil oof termoodaayinaamiksii injiniringii wajjin walitti hidhata hin qabne tilmaamuun rakkisaadha jechuudha. Kanaafuu wantoota dhala namaatiif barbaachisan hundasaa wantoota enerjii wal qabatu seera termoodaayinaamiksii fayyadamuudhaan qoratu akkasuma immoo fooyyessuu akkasuma immoo dizaayin godhu jechuudha. Kanaaf immoo thermodynamics is the basic or the commonly encountered in many engineering systems and other aspects of life. Thermodynamics sirna engineeringii hedduu fi qaama jireenya biroo keessattis yeroo baay'ee kan baratamedha jechuudha. Jaarraa 20ffaa keessa yeroo akka seenaa yookaan ammoo akka kitaaba tokkorraa dubbisnetti jaarraa 20ffaa guutuu keessatti hojiilee yookaan hojiirra oolmaan injineering termoodaayinaamiksii guddina ogummaawwanii gurguddoo kanneen akka surface transportation or geejjiba lafarraa air travel imala qilleensarraa balallii hawaa akkasuma immoo maddisiisuu fi daddabarsuu humna ibsaa ho'insaa fi ho'isiisuu fi qabbaneessuu gamoowwanii yookaan ammoo ijaarsa manneenii akkasuma immoo yaala fayyaa ta'an qulqullina jireenyaa keessatti fooyya'insa guddaa karaa saaquuf gargaaramanii turan jechuudha. Seera bu'uura termoodaayinaamiksii kana fayyadamuudhaan kanneen jireenyaaf barbaachisan kanarratti xiinxala guddaa godhanii jechuudha saayintistoonni yookaan ammoo injineeringoonni. Kanumaa wal qabate akka fakkeenyaatti wantoonni har'a yookaan mana keessatti haa ta'uuti iddoo warshaalee yookaan ammoo industirii gurguddaa keessatti haa ta'u taate iddoon yookaan ammoo seerri injineering termoodaayinaamiksii fayyadu maal fa'a akka jedhuudhaaf ammoo akka fakkeenyaatti ilaaluu ni dandeenya jechuudha. For example in household manuma jireenya dhala namaa kana keessatti fakkeenyaaf engineering basic principle of engineering thermodynamics gahee guddaa taphataa jechuudha. So an application of thermodynamics are right where one lives. Bakka dhalli namaa jiru hunda seerri thermodynamics ni jiraata jechuun ni danda'ama jechuudha. Faayidaan thermodynamics bakka namni jiraatu hunda ni jira jechuun ni danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf maatii tokko yookaan ammoo mana jireenyaa tokko keessatti mana idilee tokko keessatti ogummaawwan yookaan ammoo seerri bu'uura thermodynamics ajaa'ibsiisoo ta'an kan jiranidha. Kan guutame jechuun danda'ama. Seera bu'uura termoodaayinaamiksiitiin kan guutaman jechuudha. Fakkeenyaaf garii kana ilaaltan kun amma mana jireenyaati. Eዚህ ጋር ሶላር ኮሌክተሪin as bira ሶላር ኮሌክተሪin jira akkaataa anniisaa aduu irraa fayyadamuu dandeenyu as keessa immoo bishaan ho'isuun akkaataa nu barbaachisu as immoo paamp yookaan ammoo bishaan yookaan dhangala'aa tokko bakka gadaanaa irraa gara gubbaa ol baasuudhaaf akka shaaworiin ni jira yookaan ammoo bakka qaamatti dhiqatan adeemsa yookaan ammoo heat exchanger adeemsa heat exchanger yookaan ammoo ho'i wal jijjiiru qorraa fi ho'a wal jijjiiruu danda'a. Kun hundi isaa seera bu'uura injineering termoodaayinaamiksii fayyadamuudhaan jechuudha. Akka fakkeenyaatti manneen idilee keessatti wantoonni fayyadaman keessaa fakkeenyaaf electric power system akkaataa fayyadamu akkaataa ho'inaa fi qorrina qilleensaa firiijii humidifier yookaan ammoo jiidhinaa akkasuma immoo akkaataa soorata keenya ittiin qopheeffannu shaaworii koompitara adda addaa sibiilota adda addaa fayyadamnu TV wantoonni manneen keessatti fayyadamnu isaa seera bu'uura termoodaayinaamiksii fayyadaman jechuudha. Kana jechuun iddoo anniisaan yookaan ammoo inerjiidhaan wal qabatu hundisaa seerri injineering termoodaayinaamiksii ni jiraataa jechuudha. Kuni fakkeenyaaf akka mana jireenyaa keessatti kan laalle akka small scale dhaati. For a large scale fakkeenyaaf kanneen engineering thermodynamicsiin industirii adda addaa warshaalee gurguddaa keessatti maal hojjetaa faayidaa maal qaba kan jedhu immoo wajjin laalla jechuudha. Kunis thermodynamics plays a major part in design and analysis of automotive engine akkaataa mootora makiinaa oomishuu dandeenyu rockets jet engine nuclear warshaa nuclear yookaan ammoo industirii nuclear oomishuu keessatti gahee guddaa taphata. Akkasuma immoo solar collector method or solar collecting method akkaataa energy uumamaa yookaan ammoo renewable energy jedhu kana ittiin sabaasabnee gara faayidaa namaatiif oolu kana hundasaa keessatti gahee qabaa jechuudha.
Akka fakkeenyaatti waan tokko ilaaluu dandeenya jechuudha. Fiigariidhaan yookaan ammoo imeejii isaa picture for example refrigerator. Adeemsi yookaan prosesiin waan tokko firiija keessa goonee ittiin nu qorrisiisu seera bu'uura termoodaayinaamisiitii jennaan jechuudha. Akkaataa tiraanspoortii yookaan ammoo kan galaanarraa geejjiba galaanarraa kan qilleensarraa fakkeenyaaf airplane food processing system akkaataa tooftaa soorata ittiin qopheessinu hundisaa seera bu'uura termoodaayinaamikii injiniring termoodaayinaamikii fayyadamaa jechuudha. Inni biraan ammoo wind turbine. Wind turbine amma Itoophiyaa keessa iddoo 2 yookaan 3 jiranatti fakkaata. Fakkeenyaaf wind turbine Adaamaan ni jira. Kunis haala qilleensaa naannoo sanii haala mijeessuudhaaf kan fayyadu jechuudha. Inni biraan ammoo pipe network in industry. Akkuma beekamu warshaalee yookaan industirii gurguddaa keessatti haalli pipe networkiin baay'ee wal xaxaadha. Kan ammoo siistama kamiin akkamitti kamtu kamiidhaan walitti konneekti ta'uu danda'a kamtu kamirraa walirraa fudhataa dhangala'aa ta'uutii bifa dhangala'ootiin yookaan bifa gaasaatiin waan tokko gara tokko bakka biraa sochoosuudhaaf kan ittiin fayyadamnu yookaan akkaataa ittiin xiinxalinu yookaan ittiin qorannu engineering basic principle of engineering thermodynamics jechuu dandeenya jechuudha. Akkuma isin warshaalee gurguddaa keessattis akkasuma haala naannoo faalama qilleensaa to'atu irratti dhala namaatiif haala qilleensaa fakkeenyaaf naannoo ho'aa fi naannoo qorraa wal bira laalle fakkeenyaaf naannoo ho'i jira ummataaf yookaan ammoo dhala namaa achi jiraachuu ammoo ventileetara haa ta'uuti air conditioningii yookaan ammoo haala qilleensaa mijeessuudhaaf seera bu'uura termoodaayinaamikii fayyadamnaa jechuudha. Akkasuma faallaa kana iddoo qorraas fakkeenyaaf akkuma baratame yoo nuti qorre uffata yabbuu yookaan ammoo uffata qorannurraa ittisuu danda'u uffannaa akkasuma immoo yoo nuti ho'e immoo uffata ufitti uffannu jechuudha. Uffata sasalphaa uffannaa jechuudha. Ammas uffanni bifa isaanii irratti hundaa'anii qorannurraa ittisuu danda'u yookaan ammoo ho'a nu dabaluu danda'a. Fakkeenyaaf black and white. Huccuun bifa gurraachaa fi bifa adii qabu kun ho'a harkisaa kun ammoo ho'a nurraa balaqqeessaa kan jedhu kun hundi isaa seera bu'uura injineering termoodaayinaamiksii fayyadamuudhaan kan hojjetamudha jechuudha. Finally, the most common selected area application of engineering thermodynamics are this one. On this PPT, kanarraa kun iddoon filatamuudhaan faayidaan yookaan engineering thermodynamics fayyadaman hunda bakka hunda waan jiruuf kanaafuu akka fakkeenyaatti waan kana isin qopheessee jira. Laaluun dandeessan jechuudha. Dubbisuun dandeessu. Galatoomaa kilaasiin kenna kanadhaa kana fakkaataa namoonni maatii kennan taane subscribe gochuudhaan maatii kenna ta'a share godhaa yaada qabaattan koomentii jedhanu kaa ulfaadhaa galatoomaa kilaasiitti aanu nama walitti deebinutti turtii gaarii yoo nagaan tura.